warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuna jira jirtu baga naga jiraatan bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii kadhuma hin qabne isin irratti haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaayinaalii kanaaf haaraa taatan subscribe like naaf godha warroonni ammoo maatii taatanii jirtan share naa godha akka nama bira ga'u share gochuun illee wasinitti ulfaate like tuquu hin irraanfatinaa isiniin jecha barnoonni nuti asirratti barnoonni an asirratti dhiyeessaa ture barnoota editingii akkaataa viidiyoo fi suuraa keenya edititti goonu asirratti aappii 2 yookaan 3 takka isiniif dhiyeessee ture dirqama yuutuubii dalagachuudhaaf amma tokko editingii beekuun dirqama yeroo ammaa kana namoonni hedduun galii gama onlaayiniitiin sooshaal miidiyaa garaagaraa irraa argachaa jiranii san keessa wanti nuti dursa beekuu qabnu akkaataa viidiyoo keenya edititti goonu akkasumas suuraa keenyas edititti goonu barachuun dirqama. Barnoonni keenya kan aappiilee garaagaraa itti fufaa